Summiiwwan jaalala ajjeesan sadeen. Inni tokkoffaan wal amantaa dhabuudha. Nama jaalladhu garuu namaniin kan jedhan hariiroo jaalalaa keessatti fayyadamuun dogoggora. Hariiroo keessatti wal amantaan wanta daran barbaachisaadha. Wal shakkaa mana tokko keessa waliin jiraachuun haafuutii mooraa tokkicha keessa kireeffatanii wajjin jiraachuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Yeroo baay'ee shakkiin kan nuuf jaalala ammaan olii irraati. Kana jechuun yoo baay'ee isa jaallatta ta'e shamarratti tasumaan dhiyaatiin jetta. Kun immoo miira aariin akka walitti dubbattan godha. Bakka jaalala keessanii shakkiin dhuunfatee umuriin jaalala keessanii gabaabbata jechuudha. Lammaffaan wal kabajuu dadhabuudha. Ilmi namaa uumamaan kabaja ni fedha. Addumaan immoo hariiroo keessatti kun ulaagaa dirqamatti ilaalamuu qabuudha. Yoo dogongorri jiraate kabajaan walitti himtanii wal sirreessuutu barbaachisaadha. Dheekkamsi humnaan olii gatii walii kennuu dadhabuuf wal tuffachuun jaalala isin waliif qabdan balleessa. Dhugumatti kan wal jaallattan taanaan mudaan ishee mudaa keeti. Hanqina isaa jechuunis hanqina keeti. Kanaaf ollaa keessan biratti haadha warraa kee tuffachuun yookaan immoo hiriyaa kee shamaraatti dadhabina jaalallee kee himuun matumaa sirrii miti. Wal kabajni yoo hin jiraanne jaalalli hin jiraatu. Inni sadaffaan wal dorgomsiisuudha. Hiriyaa kee nama biraan wal cina qabdee dorgomsiisuun yookaan madaaluun dhugaan sitti asiidii jaalala keessan gubee balleessuudha. Hanqinni nama tokkoo isa biroof immoo jabina isaati. Hiriyaan kee shamaraa osoo argituu dogoggora kee meeqasiif dhiiftee haala hundumaa keessatti cina kee ta'uu kan isheen barbaaddu dhugumatti waan si jaallattuuf. Garuu ati shamara bifaan ishee caaltuun yoo madaalte hiriyaa kee dhabuu keeti. Kan isa tokko laaltee ittiin jajju inni tokko immoo hin qabu. Kanaaf yoo gowwoomte qofa, yoo jaalalli keenya nageera jettee yaadde qofa, hiriyaa kee nama biroon dorgomsiisi.